Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenya kun biftuu oroodha keessan jajjabeeffadhaa oduu wayitaawaa yookaan immoo oduu ammee breaking news yeroo gadhiifnutti akka isin dhaqqabanii fi biftuu oroo sabiskiraabii godhuudhaan maatii ta'aa fi yeroo gadi dhiifnutti odeeffannoo isin dhaqqabutti itti bohaaraan affeerraa kenna kallattii gara mata duree oduu amma qabaddetti yeroo dabru oduun jalqaba. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnesty International mootummaan Itoophiyaa filannoo dura duula ukkaamsuu miidiyaalee irratti bane akka dhaabu gaafatee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra simbiraan kenna. Oduun itti aanu har'a caamsaa 29 2026 irraa eegalee guutuu Oromiyaa keessatti torbaan tokkoo fi uggurri geejjibaa kaa'amuu odeeffannoon nu gahee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu oduu akkaan ammeedha. Big breaking news guutuun Oromiyaa har'a raafamaa oolee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo duula haaraa labsee jira. Duula haaraa egeree Oromiyaa jedhu akka guutuu Oromiyaatti labsuudhaan akka guutuu Oromiyaatti har'a duula bal'aa banee haleellaa bakkoota garaagaratti mooraa waraana mootummaa handilee hedduu to'atu magaalota hedduu to'atu har'a itti oolee jira. Innis muddamsuun hamaan uumamee jira. Guutuun Oromiyaa har'a dhukaasan raafamaa ooltee jirti. Guutuu odeeffannoo kana isin biraan kenna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Barisoo Ganamooti. Guutuun oduu kunooti. Amnestiin mootummaan Itoophiyaa filannoo dura miidiyaa ukkaamsuu irratti duula bane akka dhaabu jechuudhaan gaafatee jira. Jaarmiyaan mirgoota namooma idila addunyaa Amnesty International aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa tibba filannoo kana keessa sabaa himaalee irratti ukkaamsa cimsanii itti fufanii jiru jechuudhaan kan ibsa yoo ta'u ukkaamsa sabaa himaalee irratti raawwatamaa jiru kana akka dhaabu gaafatee jira. Itti dabaluunis michoonni misooma Itoophiyaatii fi qaamolee mirgoota namooma idila addunyaa waa'ee tarkaanfii tarsiimawaa jedhe kana sagalee isaanii akka dhageessisaniif waamicha taasisee jira. Himannaa Amnesty International dhiyeesse kana irratti mootummaan Itoophiyaa hanga ammaatti waan jedhe hin qabu. Dhaabbanni mirga namoomaa kun ibsa har'a caamsaa 29/2026 baaseen aangaa'onni Itoophiyaa filannoo marsaa torbaffaa wiixata dhufu gaggeeffamu dursee qeeqa ukkaamsuu fi jecha tarkaanfii walabummaa miidiyaa jedhu fudhatuu cimsanii itti fufanii jiru jechuudhaan himatee jira. Ji'oota as dhiyoo miidiyaalee walabaa irraa akkuma argan hidhuu dirqamaan miliqsuu fi gaazexeessitoota irratti hordoffii seeraan alaa raawwachuun duulli ukkaamsuu banamee jira jechuudhaan himatee jira. Bakka bu'oonni sabaa himaalee 6 Amnestiin dubbise jedhee akka jedhanitti sababa tarkaanfii miidiyaa irratti fudhatamaa jiruun gabaasni filannoo dhufu baay'ee miidhamuu danda'a jechuudhaan yaada kennan jedhee jira. Itti dabaluunis Amnestiin akka jedhetti iftoomni dhabamuu boordii filannoo Itoophiyaa irratti mul'atu gabaasa filannoo irrattis dhiibbaa akka uumu dhaabbanni kun ibsee jira. Oduun itti aanu kun oduu ammeedha yookaan breaking news guyyaa har'aa jimaata caamsaa 29/2026 irraa eegalee torbee tokkoof Oromiyaa guutuu keessatti uggurri geejjibaa kaa'amuun dhagahamee jira. Uggura geejjibaa guutuu Oromiyaa keessatti kaa'ameen konkolaataadhaan magaalaa tokkorraa gara magaalaa tokko yookaan immoo imala kamuu taasisuun hin danda'amu jedhamee jira. Konkolaataan naannoo Oromiyaa keessa torbaan tokko kanaaf socho'uu danda'u yoo jiraate ambulaansii qofa jedhamee jira. Uggura sochii konkolaataa yookaan konkolaataa geejjibaa naannoo Oromiyaa keessatti kaa'ameen wal qabate uummanni uggura kaa'ame kana akka kabajuu fi qabeenya isaa badii irraa akka oolchu gaafatamee jira. Uggura kaa'ame tuffatuudhaan sochii konkolaataa kamiyyuu qaamni taasisuuf yaale rakkoo qabeenya konkolaataa irratti dhaqqabuuf kan itti gaafatamu abbuma konkolaataa qofa jedhamee jira. Uggura kanaan wal qabate har'a gara galgalaa kana guutuu Oromiyaa keessatti daandileen gurguddoon naannoo Oromiyaa keessa qaxxaamuran hedduun isaanii to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala oolan jedhamee jira. Kanaaf uummanni keenya odeeffannoo kanatti gargaaramuudhaan uggura kaa'ame jedhan kana of eeggannoodhaan hordoffii taasisuun qabeenya keessan qisaasamarraa oolfadhaa jedhamtanii jirtu isiniin geennee jirra. Oduun itti aanu kun oduu akkaan oduu ammeeti breaking news. Zoonileen Oromiyaa hundi har'a raafamaa ooltee jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo
duula haaraa labsee jira. Duula haaraa Hegeree Oromiyaa jedhu labsuu beeksisee jira. Duula kanas hojiitti hiikuun har'a guutuu Oromiyaa keessatti zoonilee hunda godinaalee garaagaraa keessatti lola bal'aa loltoota mootummaa waliin jalqabuu beeksisee jira. Kibba Oromiyaa, giddugala Oromiyaa, kibba baha Oromiyaa, lixa Oromiyaa akkasumas zoonilee biroo hafan keessattis lolli bal'aan loltoota mootummaa waliin akka jalqabame har'a beeksisee jira. Godinaalee lolli itti jalqabame hunda keessatti magaalota hedduu to'atee jira. Mooraa waraana mootummaa hedduu to'atee jira yookaan immoo haleellaa irratti raawwatee jira. Akkasumas hidhamtoota hedduu bakka itti hidhamanirraa gadi dhiisee jira. Duula bal'aa guutuu Oromiyaa keessatti maqaa Hegeree Oromiyaa jechuudhaan labsee har'a hojii ittiin jalqabe kanaan waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP hedduu booji'ee jira. Akkasumas loltoota PP hedduu hojiin ala taasisuu fi meeshaalee waraanaa hedduus xiqqaa hanga kan gareetti irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo duula bal'aa Hegeree Oromiyaa jechuudhaan labse kana guyyaa kaleessaa irraa jalqabuudhaan hojiittiin seenee jira. Guyyaa kaleessaa kibba baha Oromiyaa Arsii lixaa aanaa Heebana Arsitti waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa waliin lola gaggeessuu fi lola humnoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa humnoota mootummaatti irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon gamas irraa nu geette ibsitee jirti. Aanaa Heebana Arsii ganda dagaagaa iddoo addaa keellaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwate waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Akkasumas konkolaataa humnoonni kunneen ittiin socho'aa turan hojiin ala taasisuu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Ammoo caamsaa 29/2026 waraanni bilisummaa Oromoo duula bal'aa haala adda ta'een duula qindaa'aa yeroo wal fakkaatatti guutuu Oromiyaa keessatti akkaataa haalli isaaf mijeessetti mooraa waraana mootummaa akkasumas bakkoota humni waraana mootummaa jiran hundarratti haleellaa raawwatuu beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti barraaqan tarkaanfii fudhatuu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhateenis magaalota gurguddoo aanaalee 2 to'achuu beeksisee jira. Gujii lixaa aanaa Surroo Baarguddaa fi aanaa Malkaa Sooddatti lola loltoota mootummaa waliin kan gaggeesse yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo lola gaggeessan humnoota mootummaa irratti miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun hedduu isaanii hojiin ala taasisuuf beeksisee jira. Battala haleellaa raawwate kanatti magaalaa Sooddaa fi akkasumas magaalaa Gudditti aanaa Surroo Baarguddaa to'atuu beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaanis ilmaan Oromoo maqaa siyaasatiin yookaan siyaasa dahoo godhatuudhaan badii tokko malee yeroo dheeraaf mana hidhatti dararamaa turan hedduu yaasuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo duula qindaa'aa guyyaa har'aa caamsaa 29/2026 guutuu Oromiyaa keessatti jalqabe kana lixa Oromiyaatti hojiitti hiikuudhaan aanaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhatuun barraaqan injifannoo hedduu galmeessuu odeeffannoon gamas irraa baatee ibsitee jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa qeellam wallaggaa aanaa Sayyotti barraaqan tarkaanfii fudhatuu beeksisee jira. Tarkaanfii fudhateenis injifannoo argadhe jedhee jira. Har'a barraaqan aanaa Sayyoo bulchiinsa magaalaa Dullitti haleellaa qindaa'aa moorota waraana mootummaa irratti raawwatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa moorota waraana mootummaa 4 irratti raawwateen humnoota mootummaa guutumaan guututti mooraa 4 keessaa yaasuu odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Achuma lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Sireettis waraanni bilisummaa Oromoo har'a barraaqana haleellaa raawwatuu beeksisee jira. Aanaa Sibuu Siree bulchiinsa magaalaa Baddeessaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti mooraa waraana mootummaatitti cabsee seenuudhaan raawwateen meeshaa waraanaa hedduus hiikkatee loltoota hedduus booji'u odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Loltoota mootummaa 40 ol kan booji'e yoo ta'u hedduumoo miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisu odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Gama meeshaatiin bireenii tokko AKM 40 ol akkasumas meeshaalee biroollee hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Humna dabalataa magaalaa aanichaa irraa dirmannaaf ergamtes haxxeettiidhaan haleellaa irratti raawwate kan duubatti deebisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Achuma lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa mana Sibuttillee waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwatu odeeffannoon gamas irraa nu ga'e ibsee jira. Aanaa mana Sibutti ganda Arawwee Gandii fi akkasumas ganda Qilxuu Gaalee iddoo addaa gabaa Dafnoo jedhamutti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu gahee jira.
Leellaa ganda qilxuu gaalee gabaa dafnoo jedhamutti humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa guutumaan guututti mooraa waraana mootummaa PP keessaa yaasuu beekamee jira. Achuma lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq bulchiinsa magaalaa Saqalaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoon argates injifannoo akkaan boonsadha jechuudhaan ibsee jira. Gara barii halkan gara sa'a 10tti lola jalqabuudhaan magaalaa Aanichaatti seenuudhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota PP hedduu miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisan akkasumas haleellaa raawwateen ilmaan Oromoo badii tokko malee maqaa isaan hin qabne itti maxxansuun mana hidhaatti guuruudhaan siyaasa ittiin daldalaa turan namoota yeroo dheeraaf mana hidhaa keessatti dararamaa turan 211 hidharraa bilisoomsuu odeeffannoon nu gahee jira. Gamtoonni kunneenis mana hidhaatii ba'utti gammadan jedhamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Humna dabalataa ganda lakkuu fi akkasumas ganda abuunaa jedhaman irraa dirmannaaf garas ergamtettis haxxee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwatuun iddoo irratti miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun kan carroomte immoo akka gara duubatti baqattu taasise yookaan isiinuu baqattee gara irraa dhuftetti deebite jedhamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lixa Shaggar aanaa jaldutti waraanni bilisummaa Oromoo barraaqaan haleellaa raawwatuu beeksisee haleellaas kan raawwate magaalaa Shukutee jedhamtutti kan argamu mooraa waraana PP irratti yoo ta'u mooraa waraana PP kana irratti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwatameen loltoonni mootummaa hedduun miidhaan qaamatii fi kan lubbuu kan irratti dhaqqabe yoo ta'u hedduunis kan booji'aman ta'u waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Meeshaa waraanaa hedduus hiikkadhe jedhee jira. PKM 3 AKM hedduu fi meeshaalee biroollee hiikkadhe jedhee jira. Akkasumas magaalattii guutumaan guututti to'atu beeksisee jira. Achuma zoonii giddugala Baha Shaggar aanaa Boosasittis waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii cimaa humnoota mootummaa irratti fudhatu beeksisee jira. Haleellaa cimaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Haleellaa kana kan raawwate Baha Shaggar aanaa Boosatti daandii guddaa Itiyoo Jibuutii irratti iddoo addaa 55 fi Riboonaa jedhamu gidduutti haleellaa kana kan raawwate ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Biraatti waraanni bilisummaa Oromoo daandilee gurguddoo magaalota naannoo Oromiyaa wal qunnamsiisan hedduu to'atu odeeffannoon galgala kana nu gahe ibsee jira. Lola har'a guutuu Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromootiif loltoota mootummaa gidduutti deemaa oole kanaan wal qabate bakkoota waraanni itti gaggeeffamaa ooletti gama mootummaati maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo barbaannee turre wanti jedhame hin jiru ta'ullee mootummaan duulli qindaa'aan har'a akka guutuu Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo labsee itti seene kun kan isa rifaasisee fi humna dabalataa hedduu meeshaalee gurguddaa hidhachiisuudhaan bakkoota garaagaratti ergaa jiraachuu odeeffannoon nu gahee jira. Bakkoota lolli itti gaggeeffame hundatti humni dabalataa ergamee jira. Lixa Shaggar aanaa jalduutti loltoonni mootummaa meeshaa gurguddaa hidhatan paatiroolii 10 garas ergamanii jiru. Bakkoota garaagarattis haaluma wal fakkaatuun humni dabalataa ergamaa jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya kun biiftuu Oroodha. Oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atuun hawwii keenya nagatti nu turan illeen dhaamsa keenya nagatti nu tura.